namtichi kuni tokkoffaa kabajaa ilma namaa hin qabu. Osoo kabajaa ilma namaa qabaatee gadi ba'ee oolutan jedhu. Kan harrabsee asliidha. Kana inni immoo arrabsu ijoollee Suudi Arabiyaa. Maaliif feemasootan qabanuu gadi ba'anii na arrabsuu hin danda'anuu dhageettii hin qabanuu jedhee kan akkas godhaa jiru. Sini galee soo namtichi kun maallaquma isaayyuu kara inni ittiin fidee hiccitii hedduu qabna nu obbiraasi galee. Tokkoffaa inni Suudaan ture. Suudaaniin salaa turte udduu saltee maallaqa kennaafii turte. Lammaffaa karaa maal jedhama kan waa karaa maal jedhama kan waa namni waa namatti dalagee siirii dalaganii maallaqa argatan. Siirii eewwaa kanumaan dhaga'inleen tanan himan dhugaa rabbi. Waa'ee siiriidhaan jechuudha kan ore. Sadaffaa immoo ijoollee Oromoo Dubaay keessa jiran mana algaa mana sharmuuxa banee Paakistaaniif Baangaalii salsiisaa jira jechuudha namtichi kun. Si jammar ofii isaatiiyyuu dura maallaqni isaa kan isaa ta'uu. Rozi, shamara Oromoo dhaggeeffadha. Shamara Oromoo biyyarraa taafaa Arabaan beeyne fideeti. Achitti argalchee Baangaalii fi Paakistaanii halkanitti hudduutidha. Biyyarraa taafaa Arabaan ragaa guutuu qabna jechuudha. Lammaffaa namtichi kun odduu isaanuu maramuu qaba. Dhugaa yoo dhugaa takka Sudaaniin hin sallee waraqaan ofaa fidu maramee tokkoffaa jechuudha. Sudaaniin itti fayyadamaa ture karaa duddubbaatiin. Sudaanonni kun shamarran irra dhiira jaallatu waan ta'eef. Sini galee wallaahi billaa isa dhugaa jiraatan. Nu maramuu qaba jechuudha. Sini galee lammaffaa immoo mana sharmuuxa banee ijoollee Oromoo achi keessatti ijoollee Oromoo gurguratee Paakistaaniif Baangaalitti gurgurata. Daaspooraa Suudaanii gaafa dhufu isatti fayyadamu jechuudha karaa duddubbaatiin. Dhiifama naa godhaallee malee. Ani irraa dubbataan ture karaa sa'aatii 6 olii jechuudha. Wallaahi laziim. Baay'ee na aarse jechuudha. Leeshi kan dandeessu rukuti jennaan gowwaan galee haadha manaa isaa reebee jedhan. Inni kan danda'utti fiigee malee ijoolleen Suudi Arabiyaa duraan ittiin buune kan arrabse aslii qofa ture. Asliin akka miidiyaa kanarraa gashu waan beekuuf. Aslii dhumti kun maallaqni kee haraamaan dhufe zinaadhaan dhufe jedhaan hin turre deengadda. Iccitii isaa aslii waan beekuuf miidiyaa kanarraa nagalchaa jedhee asliitti dubbata sodaachuu ijoollee Suudi Arabiyaa. Ijoolleen Suudi Arabiyaa malabbaa keessiif haa godhan innaatiin libdaalle. Wallahi raggadhaanii hin dhiisina. Amma inni gadi ba'ee harkaan lafa qabee dhiifama ijoollee Suudi Arabiyaa jedhutti hin dhiisina. Warabbul kaaba. Yoo arra kana dhiistan boorillee nama biraatu dhufee sin arrabsa. Namni hundi bakka biraati gaafa wallolu oolotii Suudi Arabiyaa. Dhaggeeffadha abaayii boochee. Ijoollee ani Dubaayillee jiraadheera Suudi Arabiyaa jiraadheen jira nan beeka lammaanuu sini galee. Dhiirota Dubaay yoo jenne jalqaba irratti dhiironni Dubaay sharmuudha. Nama biiraa tokkoon muxxee shamarranii halkanii guyyaa arraabaa bulanii oolanudha. Sini galee dalagaa hin jaalatan waan ta'eef xibsii tokkoof biiraa qarshii biiraa birrii 10tiif xibsii tokkoon dulloota amata waggaa 50 muxxee arraabu jechuudha. Ijoollee Suudi Arabiyaa yoo dhufne dammoo warra dalagatanii zinaadhaan malee warra badoo keessa warra shamarranitu hin argin waggaa 3-4 dalagatutu jira. Warra mana jaazaa guyyaa tokko mana jaazaa dhufanii hin beekin. Diqaalonni shaarmuxoonni biyya Dubaay keessa maallaqaan bitamtee kaan kaargoodhaan kaan hannaan biyyaa baate marti wallaahi ijoollee Suudi Arabiyaa kiingii keenya jettanii kabajuu qabdan. Kiingii keessanii dammoo laannu haqa namaa hin nyaatanu, zinaa hin dalaganu, haqa shamarranii hin nyaatanu. Oolotiidhuma isaanii kana tiksanii jiraataa jiru. Maashaallah. Oolotii tiksuun immoo dur dhufe jechuudha kun rakkoo miti rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam. Soo kanaafuu amilee cabsuun qabdan obboleeyyan keenya qaaliidha warri biyya Suudi Arabiyaa kan masjida ijaaru isaanii kan rakkataa gargaaru isaanii kan dhukkubsataa gargaaru isaanii isin shaarmuxoota warri Dubaay teessanii dhuma muxxee luuguu malee yoom takka akka nama dalagattanii siniyyuu shamarrantu gargaara maal nama gargaartu sin ilmaan haadha sale hundi keessanuu jechuudha. Kanaafuu jennaan namtichi gadaa zifti jedhamu kun jammar namtichum jekoon kan farii salaalame kan farii salaalaa shallee fakkaata ofii isaati chaappistii dhibate uruu salaalame akka nama hodhamaa buleetti uulu chaappistikiitti dibatee sharmuuxichi kan salamu jechuudha.
Yoo Sudaaniin udduun isaan sallee haadha manaa isa gammachiisuu hin danda'u. Ka dura Sudaaniitu dakkala jechuudha karaa dudduubbaadhaan. Luuxiidha namtichi kun naamana Oromoo luuxiidha. Naamana maallaqni kuni warri Dubaay kun irra guddaan akkasii. Wallah. Eega. Wallah. Warri Dubaay hoolaa miti Roozii. Hoolotadha, sharmuxootadha, najjasoota ilmaan zinaati. Jammar jechuudha. Ilma isaan namadha. Roozii wayitti gaafadha dhiifama wajjin gaafata kan si gaafadha. Naa jenta. Garaa Sagaleen tiyaniif timi. Maal jettee? Roozii. Roozii. Sira geessame. Dhagaam. Dhagaan jira. Wayitti gaafadha ijoollee teenyata Oromoodha viizaadhaan biyyarraa agartee walitti qabanii afaan Arabaan beeyne maayimee jechuudha barnoota hin qabne mana madaamii dalagattaa takkaa viizaa firii siibaaf na jaanii fidanii gaggadaa insuraansii san keessatti naqanii achitti baangaalii diinaara dhibba takka takkaan 200 wajjin walqunnamtii saaraa raawwachiisutti ni jiran moo hin jiran? Dhugaadha sirriidha kun. Mana algaa banate mana sharmuuxa bunnaa beetii banate jechuudha. Okay, namaatu na dawalee nama chaarjaa jiruutu na dawalee akkana waan qabdan kana ijoolleen biyya teenya keessa jirtulleen ta Dubaay jirtullee rakkachaa jirti ijoollee teenya biyyarraa haaree fidanii dararaa jiranii waan kanallee gabbaataa dubbaddaa jaa jiranii itti fufi. Wallahi dhugaa keedha. Namtichi kuni Oromoo jedhee dhufee ka'ee dabalatee Oromoo gandaan kukkutuuf dhufe. Sinigalee fooloo gaafa sassaabbatee ka'u kuni badoo malee mee fooloo 100 namni miliyoona 2-3 bitaa badoo dhaggeeffadha yaa jamaa. Bara mala dhaggeeffadha. Wallahi fooloo kana dhiisee osoo miskiina nyaachisee osoo oolaan biyya Arabaa bar fooloorsi 200 200 500 300 bar akkatti dalagatee fidaa bar osoo maallaqa tokko hin kafalin. Inni oolaan eenyu ammas biratti. Oolaan namticha kana moo oolaan ijoollee Suudi Arabiyaadha. Oolaan bar nama tiktaakii nama fooloo maallaqaan bitatu bar badoo jechuudha wallahi billahi. Rozi itti afaan kaadhu muutii seen eenyu dubbachuu fedhe sagalee keessaan natti ergamte taree fuusan itti nu deebistu akka itti nu deebistu guddisi qorataa itti guddisi itti deebisaanillee waatu na bira dhufaa jira viidiyoo na bira dhufaa jira shamarran keenya qabsoon itti fufa viidiyoo mana itti fana namni qabsoo jiru jarjeru obsi dirooni goota kiyya hay biyya warra bar ijoollee biyya Arabaati bar obboleessoo bar mirga keenyatti bu'e namni if kabachiifna qorataa viidiyoo bara kabachiisaa wallahi mukatti dhiibaa. Akkana. itti bani itti bani. Ayya qoy naabsi. Qoy viidiyoo biraati. Barma jira itti bani. Sagalee isaa amma reefu nutti ergamee gurbaan kun dhiifamaallee harman jeeyin immoo waan kana waan dubbatee walumaan dhageenyame. Oromoo ani hoola Dubaay. Oromoo hoola Dubaay. Ani qoy muitu Oromoo ani hoola Dubaay. Oromoo ani hoola Dubaay. Ya Oromoo ani hoola Dubaay. Oromoo ani hoola Dubaay. Yes, hoola Dubaay. Len Sudi hoola miti. Ya dhugaa kee. Ana walii galuu danda'u qaba. Oromoo ani hoola Dubaay. Ijoollee Suudii king of king jaa koomenti jalatti jechuudha ijoollee Suudii king jaa hundi keessan. Hoola Dubaay. Wallahi likkii galchinu. Oromoo ani hoola Dubaay hoola asli. Oromoo ani hoola Dubaay. Let's go. Nama jala waraabee erge jira keenya waan kana. Ya. Oromoo ani hoola Dubaay. Ilahi. Oromoo ani hoola Dubaay. Ati olaafneeti yaa ati ka olaafneeti afni sodaatteetiin nama tokko sodaatteetiin Oromoo kumaatamaan arabte xiqqaati. Oromoo ani hoola Dubaay. Ati hoola Dubaay dhugaa keeti baleessanii dhugaa keeti. Oromoo ani hoola Dubaay. Dhuga kana waliin kaannu. Wanni isin gootan ijoolleen Suudi Arabiyaatii fi warri garteen numatti dhaabbatanii illee galatoomaadha. Maal gootan tiktaakii isaa jechuudha haga inni gabbee dhiifama gaafatutti fooloo ta'etan irraa deeffadha.
Yoo laaluu barbaadan sarchii gootanitti waa inni itti jiru laaltan malee fooloo namni tokko hin godhina. Ka gootan illee irraa deeffadha. Gizee dhiifama nu gaafatee kabajaan dhiifama nu gaafatee gootan rakkoo miti. Ammatti irraa deeffadha. Of course. Naa ittiin jechuudha. Kana labsii kana dabarsa. Dhibbatti. Yaa labsii tana maali arraba bichaa miti fooloo isaa kaayirra yeroo fooloon isaa irratti ni beeka inni nu rakkoo miti inni nu hojiif banaa yeroo bane riippoortiillee godha riippoortiillee godhaadha karaa foolootiin nama karaa foolootiin qabda guutuun kee fooloo kee an fooloo jarraa kan amma wanta kana siree gabbisee kannaa fi na biraatiif kenna na qorataa keenyaa kan yoo gadaa ristoraantii miiliyeena tokko miskiina irratti gadi hin naqin dhiifamni tokko hin jiru kiingi Kamaal Abdallaa tulitti sitti labse jedhan anatu hujiitti isa godhata waan dalagu dhiise salaam aleikum xumuree jira. Galatoomi laal biyya Arabaa teessee waa'ee namicha kanaa dura dhaabbachuun akka Kamaal Abdallaa kana yoo ta'in waa'ee namicha kanaatiin hin deeggaraa waa'ee namicha kanaatiin sappoorti godhaan no ever hin jiru. Si galtee kuni itti xiqqaata Kamaal Abdallaa. Si galtee obboleessa keenya Abaasarri ni bu'eessa. Bu'ee jiraan jarjaree awwaloo musammaa. Sabboona takka asirratti silaa qaallichi amma nu arrabsi kun Suudi Arabiyaa dhufee cirreeti akka gartee foon lukkuu nyaannutti nyaanna wallahi billahi garuu biyya inni jiruutu biyya nuti jirruutu biyya inni jiruu miti malee. Sabboona. Wayye. Akka kootti immoo yoo dhiifamni godha. Dhiifamaan dhumuu wayyuu nam jedhu dhiifamaan dhumuu isaa wayyuu dhiifaman immoo. Dhiifama gaafachuu bira dabree bar birrii dhiifamaas gaafatee birrii tiiktookiin bitatu kana miskiina maqaa ijoollee Suudi Arabiyaatiin ergu qabaa jechuun jira bar. Maqaa ijoollee Suudi Arabiyaatii fi maqaa ijoollee biyya Arabaati. Si gartee birrii akkanatti gartee feemasota nyaachisu kana. Nama jaarraa 20 takkaffaa keessa folloora 100 miliyoona namaan bitatu moo ijoolleen biyya dhageeffadha dheengadda anumaa biyya Arabaa jiru kun caalaa nuuree ka biyya Arabaa jiru kun dabbal kun caalaa warri munitara qabdan dabbaan galcha warri munitara qabdan dabbaan deebisaa kan jiru dabbaan dheengaddaa kana miidiyaa kanarra waliin jirra dhageeffadha miidiyaa kanarra waliin jirra ani abbaa qabeenyaa biyya Suudi Arabiyaati dhageeffadha ani abbaa qabeenyaa biyya Suudi Arabiyaati. Biyyuma Suudi Arabiyaa kana keessa deddeebi'eeti. Biyyuma Suudi Arabiyaa kana keessa deddeebi'eeti. Hawaasa keenya qaccina sansaniif 100 gumaachine. Inni eessa qote gaafsan. Oromoo yoo ta'e eessa baasaa seena. TikTok bitaanni maaliif hawaasa isaan gargaarin? Na alkusu ummas. Sabboonaa kiyya si gargaaruu filis naa kanne shabakaa isa jala jira sagaleen kiyyoos bira jiraata. Hey. Galatoo. Duriyeen. Fayyade. Laali shabakaan kiyya ta'e kanamu guutuu ta'e beeku har'an Allahu alam rabbi beeka. Wanna taqaabte waan gaarii. Inu laali amma waa'ee mucaa kana anuma isa kana mucaa iyyatti jaamu dhugaa sinjaa. Gurbaallee jee yaamu maqaa gurbaallee guutuu bakka namaallee guutuu na because nama namummaa mul'ee nama horii nama godhee nama hin jiru. Akka dhiiraatti nama namummaa namaa balleessin. Dhugaa sinjaan tokkoffaa nama hin jiru lammaffaa dhiira hin jiru sadaffaa gurbaa hin jiru gurbaa jechuun harargeetti nama dargaggeessaa qaban qabaa guutuu laalacha guutuutu gurbaa jaamaa kun ammaa mucaadha. Daa'ima ijoolleedha. Baay'ee wallaalu mallee qabana fakkaata inni kun. Yaa mucaadha ijoollee xixiqqoo harkaan lafa deemu. Dhugaa sinjaa mucaadha inni. Laalama mucaan kuni waa'ee isaa xiinxaluu yoo barbaanne haasoo yoo barbaanne step by step 1 2 3 4 goonee adda baasuu ni dandeenya. Amma step by step kana step bareedaadha. Majammaraa gisee qabeenya maalat minaamin qabeenyi isaa kun tokkoffaa eessaa dhufe maddi galii isaa maali qabeenya qabu kana eessatti baasee Oromoodhaan gargaare maal godhee dhangatti ever time everyone dhumaan jiran faadinu kullaan asittis tokkoffaa madda galii isaatu hin beeku lammaffaa qabeenyuma isaa kanaahu tiktaak irra barre fooloodhaan barre malee rakkataa fi masgidaa quraana rabbiitiin hin barre. Aisamma qabeenya nama gadaa jaamu isaa masgida jaaru isaa rakkoo uummata cinaansan dhageeffata aboona dhageeffata rakkuma uummata baalee rakkoo uummata aarsiidhaa ta'a deengaddaa ta'a gaafa baalee turtee girti aarsiin shirkaa deengadda rakkataa turte Oromoo Somaalee waa meeqa taa ture hara baalee kanaan deengadu ji'a lamaa kana dura guyyaa takka gabbee gargaarsa masgidaa gargaarsa uummataa gargaarsa miskiina kanarra nyaachisuu mana namaa jaaruu aayidellam. Uummata wallaggaa sanatti deemaa dabbal. Guyyaa takka nagarre hin agarmaa'u sinjee maallee inni dubartii Dubaay irraa guurame kun
Maalleen taaptaa fiidhaa dillu kuni maallaqa tikitaa qofarra dhangala'uu jiru. Sanuu feemasa waggaa 15 Dubaay keessa jiru diimaa araba fakkaatu kasoo karabaattaa kaayatu kan kaan kama siriidha akkanii guyyaa kadhatee maal godhee waggaa 19 moo waggaa 9 guutuu Oromoo rabbaa jiru. Kuni amma tokkoffaa qabeenyaa miti. Lammaffaa gargaarsaa miti. Sadaffaa sadaqaallee miti. Nama birattis rabbi birattis evidansii kabajamoo adeemee hin jiru wanni akkas jedhamu. Bataam bittaa bituu ka'eeti gurgurtaa akka malee gurguree hasaare amma. Naggaadee maalat naggaadee fooloo bitti. Naggaadee fooloo bittee hasaarte garuu. Hanginni fooloo yaadee fi hanginni maallaqa dhangalaasee waliin gitu. Gurbaan kun si jemmara abbaa qabeenyaatti miti qabeenyaa saban gargaara gannee girraa rakkoo uummataan gargaara gannee girraa naggaadee dhanii bitee naggaadee sartuu ni hasaare. Asamma tokko kana naa qabadhu. Kalamaffaa khasaaraa isaa tana keessatti khasaaraa guruppii kasaaree amma akka sabboon hawaan takkaasitti maal. Abbootii qabeenyaa Oromoo keessaa bara akka Oromootti ganda kam godina kam eessa abbaan qabeenyaa akka jiru beekna. Osoo dubbannoo abbaa qabeenyaa Oromoo keessaa Mansuur Jamaaliif gurbaa kana agarra. Nama axira facaafatu nama cuuffatu nama mallaqa dhangalaasu. Mansuur Jamaal baay'ee isa kana wayyaadha because Mansuur maalat karaa keessa dhaabbatee ijoollee karaa irraa kophee dhiitu fa'aa Mansuur wanta kannaa ture bara. Inni hangasuun goone mucaan kun. Kana nu dhaadheessitanii qoraan nu godhatanii nuti isiniif bobeenyee isinitti wal guddiftanii itti fooloo walii gootanii itti maallaqa maal jechuudha peekineelaaf geem an horiidha an gowwaadha kadhagee fooloo si tolchuuf ati maallaqa nyaatta. Hatta dabbaan lageeffadhu ijoollee xiqqaa miti aartistiin deengata dhagee duwwaa deeme bira. Iddoo kophee takka ittiin bitiin uffata. Aartistii sanuu dhageeffadhu ijoollee beeruutu dhageeffadhu sabboona algaddaa sabboona hasan algaddaa si tokko beeruutu keessaa dhiira lama qabne jee. Abdi jirulleetti fi fattuudha moo fashuu. Beerut kee dubartii san keessa makiinaa bitee artistiin Oromoodha. Isa biraa qullaa kutee Beerut bakka dubartiin bitee makiinaa bitee. Inni garuu waan makiinaa sheedichaa dhageeffadhu dabbal makiinaa shee kaafoo bitaniiti sheedicha salphisanii immimaan irraachisu dide sheedichaas makiinaa bitaniifiti makiinaa irraa deeffatan. Qabeenya isaa kana abboleessu qabeenya kam qabu. Kana qabeenya isaa asumatti nuti si dabala dhageeffadhu. Abdii hedduu biraa bara. Beerut immoo bahareen bakka dubartiin jirtu sun dhageeffadhu birrii Itoophiyaa kuma 200 baaseeti akka nama dalagaa deemuutti fiizaa dalagaadhaa fiizaa reefii gaalaa harka kaa'ee Dubaay geessee qabeenya isaatti hin beeksifate gurbaan kun. Makiinaan binneef kopheen binneef achirraa makiinaarra kaayanii achirraa bahareenitti erganii bahareenitti golleen makiinaa bitteef haa galatoomti golleen bahareen. Dabbaan waan takkaan si dabala ammas namni kuma dhibba shan inni tiktokitti wal qo'ee guwaabure. Kuma takkaa dubbata. Kuma dhibba shan kakafalee fooloo goosiseefis namuma re'ee fi gaala tiisee ture kanaas hubadha asliin dur re'ee fi gaala tiisee ture kanaas hin dagatina tuffa. Waan bareedaa qorataa kiyya kun nu waan guddaa anuu gaalmaan tiisu jira waan rakkoon qabu kun sigalee kun waan bareedaa innumaan mataan isaa gaala tiisee bakka tana ga'e ni kijiba malee gaafa dura Dubaay dhaqu gaalma tiisaa ture re'oomatu isaa ture innis eenyuun keenyaa qaba abbaan qabeenyaa fete guddaan fete dura achirraa ol ka'e re'ee tiisuun alayhi salaatu wassalaam al-tariiqu rasuul karaa ni gamaa rabbiitti barree tiisuun paham walamaa paham sigale karaa ambiyaa irra caalaa ummata rabbiin dakki dara rabbi karaa rabbii Muhammad barree naddoo wali guurratee naddoo gartee cikaatti waan biraa itti dalagaa bakka tan ga'e jara hafuun teenyu. Mana afurta mishaan akka Dubaay keessaa qabda gagee jira kanaa lafa hin keenyu teessii boota akkasin naa qabadda baala gochi itti fufi eenyudha kanee kun hin dubba dhageettee siraa gabbuuti hin jiru. Kanarratti dabbalate ragaa guutuu namni qabu. Roozii Lummuud Dubaay turte waa'ee isaanii takka takka beekti isi jarraa. Ol baasa waa'ee mana godhaa ijoollee Dubaay ol baasa rakkoon qabu bida. Albeergoo dalagaa turanii jalqaba irratti gaafa jalqaba eegalu bara 2018 albeergoo jalqaban jaanii kun amma ijoolleen waltee amma naa himte. Mee asirratti roozina ibsa bal'aa nu qabdu. Haalaadha dhaggeeffadhaa namtichi kun tokkoffaa kabajaa ilma namaa hin qabu. Osoo kabajaa ilma namaa qabaatee gadi ba'ee oolutan jedhu kan harrabsee asliidha. Kana inni immoo arrabsu ijoollee Suudi Arabiyaa maaliif feemasootan qabanuu gadi ba'anii na arrabsuu hin danda'anuu dhageettii hin qabanuu jedhee kan akkas godhaa jiru sini galee. So namtichi kun maallaquma isaayyuu kara inni ittiin fidee hiccitii hedduu qabna nu obbiraasi galee. Tokkoffaa inni Suudaan ture. Sudaaniin salaa turte udduu saltee maallaqa kennaafi turte lammaffaa karaa maal jedhama kan waa namni waa namatti dalagee siirii dalaganii maallaqa argatan. Siirii eewwaa tanumaan dhaga'inleen tana naa himan dhuga rabbi. Waa'ee siiriidhaan jechuudha kan ore
Sadaffaa immoo ijoollee Oromoo Dubaay keessa jiran mana algaa mana sharmuuxa banee Paakistaaniif Baangaalii salsiisaa jira jechuudha namtichi kun. Sijjamar ofii isaatiiyyuu dura maallaqni isaa kan isaa ta'uu Rozi, shamara Oromoo dhaggeeffadha. Shamara Oromoo biyyarraa taafaa Arabaan beeyne fideeti. Achitti argalchee Baangaalii fi Paakistaanii halkanitti hudduutidha. Biyyarraa taafaa Arabaan ragaa guutuu qabna jechuudha. Lammaffaa namtichi kun odduu isaanuu maramuu qaba dhugaa yoo dhugaa takka Sudaaniin hin sallee waraqaan ofaa fidu marammarame tokkoffaa jechuudha. Sudaanis itti fayyadamaa ture karaa duddubbaatiin. Sudaanonni kun shamarran irra dhiira jaallatu waan ta'eef. Senegalee wallaahi billaa isa dhugaa jiraatan. Nu marammaramuu qaba jechuudha. Senegalee lammaffaa immoo mana sharmuuxa banee ijoollee Oromoo achi keessatti ijoollee Oromoo gurguratee Paakistaaniif Baangaalitti gurgurata.